Ashamaa harka fuunee hordoftoota siiqantuu kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Yoo nageenya ka Oromoo nagaa kana waluma gaafataa wal gaafanna malee nageenya maaltu jira miti. Akkuma suuraa irratti agartan kana oduu baay'ee onni nama cabsu gadda baay'ee onni nama cabsuudha. Kan keessatti keessa nama gubuudha. Biyyi keenya karam akka deemaa jirus maal akka ta'aa jirus hundumti keenya iyyuu argaa jirra jechuudha. Guyyuma guyyaadhaan wanta haarawaa wanta lubbuun namaa akkuma yeroo muka mana ijaaruudhaaf cafacafanii akkasitti lubbuu namaallee cafacafaa jiru jechuudha. Akkuma suuraa irratti agartan kana harmee keenya sababa ilmi kee waraana bosona jira jedhanii raa'atanii harmee keenya kana waggaa baay'ee hidhaa keessatti dararanii hidhaadhaa baasanii qaweetti tokkosanii ajjeesanii jechuudha. Kana caalaa wanti nama gaddisiisu tokko hin jira jedheellee hin yaadu kane maaliif har'a ilmi namaa mirga dhabee raa'ate har'a haati harmeen teenya tuni har'a isheen yoo oolmishii bakka fedhe yoo jiraatillee ilma waggaa 18 erga sanii ol ta'ee itti gaafatamaan ishii mati itti gaafatamaan ilmuma deebisaniidha jechuudha. Ishii bakka ilmoo ishee san dararanii raa'atanii dararaa kan irraa hambisan immoo lubbuu isheetu dabarsanii jiru jechuudha. Garuu harka kana ajjeeseefis waaqayyoon isaaf haa ol kaa'u. Ani hin beeku maaliif akkan haadha jechuuni. Yani beeku addunyaa kanarratti eenyuu hin madaalamtu haati waaqayyoon gaditti haadha qabna. Baay'ee laphee nama cabsa dhugaa obboloota kooyi waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Keessa namaan nama guba kuni haadha jechuun ji'a 9 guutuu garaatti nu baattee waggaa 2 guutuu dugdatti nu baattee isaanuu hirriiba ishii dhabdee yeroo dundeechi cinqamtee geechee makaraa meeqa agartee yeroo garaatti nu baattu makaraa meeqa agartee kanaanuu immoo hunduma isaa dandeessee nu guddisuudhaaf waa hunda taatee ijoollummaa isheetiin cabdee haftee nu guddisuudhaaf daalachooftee nu guddisuudhaaf waa hunda taatee jechuudha. Haadha jechuun waan himamee dhumumati kan ishii jechuudha. Kana hunda gootee jechuudha. Har'a haadha garaatti ishii baatte kana harka maaltu qaweetti tokko si ajjeesaf. Waaqayyoon isaaf haa ol kaa'u abbicha akkasiisan gocha inni haadha keenya irratti godhe kana waaqayyoon isaaf haa ol kaa'u. Inni ishee irratti godhe waaqayyo immoo waan irratti godhu kaa waaqayyotu beekaa hundumaayyuu jechuudha. Dhugaa obboloota koo keessa namaa guba kun gadda onni nama cabsuudha. Maaliif ilmi ishee fakkeenyaaf ilmi ishee hoo jiraatellee isheen bakka ilma ishee sambuu hin qabdu abadan haati fabbaan erga ulmii 18 ol ta'anii ittiin gaafataman jechuudha. Nama sajjeesu nama itti gaafatama malee isheen ittiin gaafatamtu jechuudha. Har'a mucaa sana dhiisanii raa'atanii ishee akkas godhanii jechuudha. Maafi inni jabaadha. Inni erga bosona seenii nama jabaadha. Nama waggaa 18 oliiti. Har'a ishee kan dararaa irra geessanii immoo kan lubbuu ishee itti tokkosanii baasan. Ani biyya kana biyya qabnallee jennee dubbachuun baay'ee tokkoon ulfaata. Hin beeku ani karam akka deemaa jirullee guyyuma guyyaadhaan wantoota haarawaa dhagaa deemnu jechuudha. Namatti baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Obboloota kooyi kuni kana caalaa wanti nama gaddisiisuu hin jira jedhee yaadu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf har'a ofiifiyyuu haadholiin keenya wanni nyaatanii wanta dhuganuu qabanii nyaata gahaa tokko argatanii nyaatanii garaa isaaniitu hin quufne har'a immoo isaanuu osoo kasala gubanii gurguratanii qoraanii gurguratanii wantoota adda addaa gurguratanii daa'ima gabaa keessa ta'anii nagadanii ilmootiyyaan guddifadha jedhanii jireenya kiyyaan guddifadha jedhanii osoo xaaranuu osoo isaaniyyuu nyaatanii quufanii algaa gaarii irra ciisin har'a kunoo rasaasan xabbafamanii jechuudha. Maaliif sababa biyya keenya keessa mirgi hin jiru jechuudha. Yeroo duraa mirgatu jira garuu amma erga mootummaan kun qabate mirgi tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif ilmi namaa akkuma shunkurtumallee gizee gadi fuudhanii muranii faayidaadhaaf yeroo yookiin itti hojjetanii waan adda addaa yoo hojjetanii yoo faayidaa isaa hojjetan malee gadi fuudhanii kanumaa hin cicciran. Namni Itoophiyaa keenya yookiin biyya keenya keessaa akka shunkurtii sanuyyuu gahuu dadhabee jechuudha.
shunkurtii akkanuma muranii gatan yoo faayidaa ofii yookiin itoo hojjechuu waan tokko hojjechuuf yoo ta'e malee akka saniyyuu shunkurtuma sanuu hanqate namni keenya jechuudha. Innaa biyya maal akka keessa jirrus biyya qabna jennee himachuunis baay'ee nama salphachisa yeroo kanatti jechuudha. Baay'ee ulfaataa jirallee jechuudha. Innaa waaqayyoon harmee teenya jannataan isaan qaraniisu wanti goonu hin jiru nuti haa ta'uti hanga dandeenyu tokko immoo waan goonaa miti sagalee ta'uu fi qabna harmeewwan keenya miidiyaa qabnu irratti jechuudha. Namni kuma tokko yoo amma sagalee ta'ee fi kana keessa addunyaa nama tokko lama dhaga'uu dandeessi jechuudha. Akkasuma waaqayyoon illee dhaga'uu danda'a jechuudha. Hunda caalaa kaanu waaqayyoo qabna malee mootummaa qabnu mootummaan keenya waaqayyo inni nuuf hamirmatu saba keenya inni cinaa yaa'ee jitu innaa akkasiin jedhu obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf ani bara mootummaa kanaatirraa bara mootummaa Mallassana filadha. Ammallee ani du'aa Mallassana galateeffadha malee namticha aangoorra jiru kana hin galateeffadhu jechuudha biyyuma kana. Maaliif jedha maaliif hin galateeffanne jedhe akkanatti dhiigni namaa guyyaa guyyaadhaan mee guyyaatti nama meeqa dhuma mee biyyi keenya soo lakkaa'ani dhugaa waaqayyo kuma meeqatu dhumaa oola guyyaa takkitti jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee waan nama gaddisiisuu fi waan namatti dhaga'amudha biyya keenya san keessatti kan deemaa jiru jechuudha. Maaliif ta'e kun sababa maaliitiif ta'e sababa mirgi hin jirreef sababa mootummaan gahaan hin jirreef. Kuni mootummaa biqiltuu guddisu malee mootummaa nama guddisee namni akka mirgi namaa eegatu hin qabu yoo ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mee obboloota koo warri beektanis hin beektanii warri hin beeknes mee yeroo duraanii sanii akka yeroo duraanii san jechuudha akka maafi yeroo duraanii san mee wal bira qabaa laala Mallasaa irra jiru san jechuudha. Yeroo mee Mallasaa du'ee dhageessanii ebaloo akkasitti du'ee dhageessanii hin jiru. Maaliif mirgatu jira. Mirgi yaa akka fedhanis godhanii nu haa bulchanii Oromoo keenyas akka fedhe godhee haa bulchulleedha garuu mirgi hin jira. Nutu yoo guyyaa isaa guyyaa Mallasaa mirga sannu eege nutu biyya ormaa kan dunnee dalaganne dhugaa sin jedhachuudha. Odoo inni nu eeguu baatee akkuma yeroo duraanii san ta'e nutu biyya kana dunnee dalagachuu hin dandeenyu. Odoo inni mirga nu eeguu baate akkasuma marra yaa barattu hin jedhu akkasuma hayooliin keenya soo yaa baratan kan jedhe isaadha jechuudha. Haa baratanii maqaa ofii haa baratanii akka harka mallatteessine akka qubaan mallatteessine haa baratan jedhee yoo hayyootuma keenya fi haadholii keenya eeyyamee fi jira jechuudha. Maaliif waan baay'eedhaan godhee jira jechuudha. Dhugaa wanti si godhe tokko namaa godhe namni hin beekne namaa yuumate jechuudha. Innaa kun isaati kan nu barannee kan piroofeesara ta'ee jiru shamarran kan injiinarii ta'ee jiru kan dooktora ta'ee jiru kan wantoota adda addaa fiildonni baay'eedha kan hundasu ta'e eenyudha shamarranii jechuudha. Isa keessa immoo mirga inni nu eegati malee osoo inni mirga nu eeguu baate nuti akkuma yeroo duraanii haadholiin keenya sanitti nu heerumsiisu akkasitti godatti gannu walchanii abbumti dhufe haa ta'u kaa jaalalli maaliin sin jiru abbootti fedhe dhufe taanan qabaniiti si kennuudha yeroo duraan jechuudha akka nutti manitti abboonni keenya hayyooliin keenya akkasuma akkaawwan keenya akaakayyuwwan keenya akka nu himatti akkanatti nutti manii jechuudha. Maaliif yeroo duraanii mirgi hin jiru mirgatu jira barachuu tun dandeessu mirgi hin jiru jechuudha. Yeroo erga Mallasaan dhufee Mallasaan koree mirgi nuuf eegame jechuudha. Kanaafuu yeroo Mallasaadhaan dura mirgi hin jiru sardamaa ture gizee sanillee garuu erga Mallasaan dhufee qabatee uummanni keenya agasuun wanti sardamee mirga inni nu hin jiru jechuudha. Abbaa hiyyeessati dhugaa sin abbaa hiyyeessati Mallasaa jechuun abbaa hiyyeessaa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Dhugaa maal godhee kaaduuti sun addunyaarraa nama yaa hunteechistu kan hundi keenya iyyuu kan wal jibbinee wannee walitti tokkosnee wal ajjeesnu iyyuu guyyaa jedhee kuma lubbuu nama baatti inni jechuudha. Yeroo sani anuu nan jaalladha yeroo san xiqqoodha. Mallasaa abbaa hiyyeessaa jedhanii yeroo inni boqate saffaa bunti bakka ittiin boochifne hin jiru naannoo keenya namni bakka ittiin boone hin jiru jechuudha. Maaliif rakkata abbaa hiyyeessaa jedhu abbaa hiyyeessaa jedhu bara midhaan bade hooshoo kana kenna namootaaf kennaa zayit kennaa misira kennaa waan humti inni kennu boloqqee kennaa qabii kennaa wanti inni kennu hin jiru jechuudha. Anumti ija kiyyaa argee jira naannoo keenyaaf kennee jira jechuudha. Beeka innaa yeroo inni jiru sani bakka baay'ee jaalala natis qabaa
akkasuma immoo mirga keenya nu eegu nuti guyyaa isaati kan ijoollee dhugaas ni jira rabbi qoosu osoo hin taane nu guyyaa isaati biyya kana dhufnee dalagaa guyyaa isaati akka mirgi kan barbaannetti baanee uffannee bannannee fataa jennee bakka ilma namaa ollee galla osoo akka gizee duraanii ta'e nuti hundi keenya akkasii wanuma keessa gaadumatti ol dhoogamneetuma tumamaatuma lukuma isaa dhiqaa bulle jechuudha dhiiraa dhiqaa bulle jechuudha amma wanti hunduu qixxee ta'e jechuudha mirga nu eege qixxee nu jechuudha maali isatu mirga nu eege malee osoo inni mirga nu eeguu baate yoo ta'an nuti hundi keenya warri ala jirru kun illee hin jiru qaata heerumee hundi isaatu akka heerumte sineerumte heerumuus baatte goda ishiitti taa'uudha warraaf dhoqqee qofa haruudha baratuun hin jiru ka gizee mallasaatiin dura hin barat jedhanii barumsi hin jiru ijoolli keenya amma haadholiin keenya wanni baratan hin jiru erga mallasaan dhufe kanaa waa baratanii maqaa ofii xaafuu qaban malee hin jiru jedhan inna kanaafiyyuu ani mootummaa sana miteeffadhaa jechuudha walumaa galatti abboo bara isaa sana akkanatti hin dhumne namni haadha rulleedha malee innas isin hin jedha obboloota koo kanatu jira mootummaa yeroo duriitii fi duraanitii fi kan ammaa wal bira qabdeettu walitti hin akkiin dhufu inna kan duraa rabbi dubbachuudha fi mootummaa yeroo duraanii baay'ee gaariidha baqa inna kana obboloota koo hundi keessanii yommuu harmee keenya fi suma biyya keenyaaf kadhanna godha akka amantaa qabdanitti waaqa biyya keenyaaf araaramu jedha araara isaanuuf haa buusu jedha afaan tokko haa taasisu jedha maal fakkaata biyyattiin teenya sun dhiigan hojjechaa jirti fakkaate kanaaf itti ajjeesuu immoo akka meekkaareen isaa naafu garuu dide dubbi inna dhiira hojjechaa jirti fakkaate biyya keenya sun jechuudha bara kanatti ji'a kana keessa nama meeqatu boqate engaddi salaaletti akka maalii kana har'a immoo hamma immoo agatti haadha hiyyeessaa ishee nu badeen quufnee dhugaa waaqayyoo jetti way yaa rabbii kiyyaa haadha harmee ajjeesaa sanii biin waaqayyootti isa haa gaafatu namni waan dhaqsa gaafatu miti waaqayyoon isa haa gaafatu uffee harka haadhaatu fi nama ajjeesus harka haadha dhalti kanatti gosus rabbi ani hin beeku namni sibiila malee namaa miti walumaa galatti sibiila namatu sibiila baatee deema malee namaa miti kan qawwee baatu sun miti sibiilumatu baatee deema maaliif garaa jabeenya akkanatti ilma nama akkamitti akka jabaatu ofii kanarratti kana hojjetu waaqayyoon haa murtu waaqayyo haa faradu isa firdii abbaa firdii isa na kana sireen jedhamu tokko waan baay'ee keessa hubeefanii kana waraabuudha sila waraabullee hin barbaan dubbachuu qabna maaliif hanga ta'e sagalee fi qabna uummata keenya dhumaa jiru jechuudha na akkasanii hundi keessa waan miidiyaa qabdan irratti sagalee haa taanuuf uummata keenya cinaa jennu obboloota koo dhugaa baqa baay'ee namatti dhaga'ama har'a yaa rabbi biyya himachuu nama nu qachaa jira dhugaa rabbi qaanuma Itoophiyaa jechuun Itoophiyaan kan dhiigaatiin hojjechaa jirti jechuudha walumaa galatti Itoophiyaan dhiiga namaatiin hojjechaa jirti maaliif dhiiguma dhugaa jirti kashiin guyyaan dhiiga namaa kana dhugu jechuudha yaa rabbi yaa waaqayyooti mee biyya kana maaloo biyya Oromaa naguma qaba keenya kun maali bade maali bayyana maaluma nutti faradee erguma namtichi kun namni meeqa akka dhume hin beeku garuu lakkaan miiliyoona beeku gara dama olii malee dama gadi dhugaas hin jiru. Nuti kun dhuguma bar akkuma waan nuti mukaate cafateessu bar. Ta'e illee naaf galuu dideemu kana yaa rabbi maaloo namticha kachirraa bu'ii yookiin uummata kee gaaggechi. Maaloo waan isi gaafata abboo si haa gaafatu dhiinni hiyyeessa keenya haa gaafatu wayyoo gaafa tokkollee akkasitti farrafanii hayyoota keenya fixannu jedha dhugaa rabbi. Isaanuu nyaatanii hin qabanii dhugaa rabbi dhufuudhaaf jechuudha. yaa rabbati nu yaadadha waaqayyotu nu yaadadhu sabiin yaadadhu baay'ee kan namatti dhagaamu inni nama cabsa dhugaa rabbi jechuudha wayyoo isaan laalanii baay'ee wanne cabdi jechuudha innaa gam jiraanna maaloo fanna guyyaan nyame akka waan addunyaa shaffannu maaf ol jibbina addunyaa biraa deemna bar keenyayyuu guyyaa malee indam guyyaa beenu bar minya har'atan deemuu deenya bar bira irratti nafnu maafa ganaaf nyaanna maafa ganaaf du'oolitti yaa maafa ganaaf walja anguun darbitiin dhufti bar garuu maal jibbina waanuma wal jibbinu gaafinati ta'e bar yaa rabbati yaa waaqayyo yaadadhu maaluma koonu yaadadhu dhugaa obboloo akkuma amantaa qabdan nu kadhannaa isinii yaadaay harmeetiin waaqayyooni jannataana qananiisu lubbuu isaanii faamaaru wanni goonuu dhabne garaan nu gubatee
baruma baraan Oromoon kun boo'icha wanti wanti nu siqeen erga namtichi kun koree numa boo'i malee waanum nu siqee tokko jechuudha. Inni biqiltuu olii waan biqiltuu addunyaarra biyya biqiltuu dhaabuu heddatti fakkaate hunduma isaayyuu barbaache na kanaaf yoo itti ol gallakkisee akkasii waaqayyoon nagaa nu haa godhu nageenya isaa nuuf haa buusu nutti aramu nu baay'achaa jirra waaqayyoon nutti aramu. Akkasii boloota siniin jedha keessa namaa gubanne rabbi guyyuma guyyaan dhage obboloota koomee as biti dhugaa biyya keenya illee jira amma fakkeenya daggaa fi shawaa kana qaamati biyya keenya jira halkan itti raawwatan akka itti ajjeesu jechuudha halkan seenanii raawwatan guyyaa miti halkan seenanii biraa deeman reefumallee arganii awwaalan jechuudha amma namticha tokko nama keenya illee jettee halkan seenanii ajjeesanii homaa reefuma isaa hin dhaban baay'ee nama dhagaama obboloota koo waaqayyoon saba yaadatu waaqayyoo saba nyafaa mirmatu abbaa dhugaati. Naannuma keenya illee baay'eetu jira naannoo keenyatti illee akkasitti dhumaa jira uummanni siniin jedha obboloota kadhannaa keessanii yaadadhaa hin jedha obboloota hunda keessaniyyuu kadhannaa keessaniin biyya keenyas akka nagaa nuu taasisu harmee keenyas waaqayyo jannataas yaa qaraneessu jedhaani nama cabsa.